ta'e hunda beenya goftaa keenya ta'e hunda beenya goftaa keenya ta'e hunda beenya. Nageenyi araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Maatii kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo akkam jirtanii hordoftoonni amantaa kiristaanaa kan addunyaa kamirratti jirtan hundi keessanuu baga guyyaa dhaloota gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus ክርስቶስ isiniin gahen jedha. Waangilaa Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irra jecha jiru har'a magaalaa Daawititti fayyisaa addunyaa kan ta'e mootii moototaa kan ta'e jiraataa baraan baraa kan ta'e mootiin ilmi dhalateera ilmis nuuf kennameera mucaanis nuuf dhalateera kan jedhe qulqullichi Luqaas kan barreesse jechaadha. Egaa akkuma beekamu maatii kiyya jaalatamoo warroonni YouTube kiyya jalatti na hordofaa jirtan hundi keessanuu baga isiniin gahen jedha. Ayyaana kanaan ayyaana eebbaa, ayyaana milkaa'ina, ayyaana jaalalaa kan barana biyya namaa keessa teessanii gola namaa keessa teessanii dabarsaa jirtan qimamoonni keenya jechaadha. Waggaa har'aa maatii keessan faana haadha abbaa keessan faana biyya keessan irratti galtanii faamilii keessan faana akka dabarsitan abdii qabna kadhannaadhaan si faana jirra jechaadha. Akkasumas immoo warroonni mana amantaa deemuu hawwitanii beeta kiristaana faamilii faana tasabaasabdanii maatii faana nyaatanii dhuddanii bashannantanii kadhannaa gootanii gooftaa argamu gooftaa dhalachuu gooftaa kan raajoonni waggoota dheeraadhaaf raajaa turan dinqiin tasumaa hin taane ta'e kan abboonni bara dheeraadhaaf raajoonni raajiidhaan raajaa turan kan barri lakkaawamneef baratu lakkaawame wanni hunduu darbee isaa wani ta'e hunduu guyyaa isaatiif eeggatee ta'e jechaadha. Guyyaan kun guyyaa addaati kiristaanota biratti guyyaa lubbuuwwan biyya lafaa gara cubbuutitti sababa heewwan baala balasiisan irraa nyaattee gara Daabidee gara si'oolii galteef karaa dubroo maaramiin dhalatee dhiiga saaloo laasee kan nu fayyise qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa dhaloota isaati guyyaa kun jechaadha. Kiristaanota akka addunyaatitti lubbuu kiristaanota hundumaatu kan gara si'ooliitti irraa lubbuu dhala namaa kan biyya lafa kan baddee turte deebisuudhaaf jedhee lubbuu hafuuraan dubroo maaramirraa dhalatee lubbuu isaa tokkicha waaqayyo hamma biyya lafaa jaallatu lubbuu isaa tokkicha biyya lafaaf kenne jechaadha. Egaa kana sababeeffachuudhaan nutillee qaama maatii keenya faana jiraanne mana amantaa dhaquullee baanu bakka jirrutti waaqa keenya galata gashuu kadhannaa taasisuu nurraa eegama jechaadha. Keessattuu shamarran gola madaam jirtan baay'een keessan akkasiin kaffa'u nan beeka. Ani garuu guyyaa ayyaanni kamuyyoo dhufe nan kaffa'ama jechaadha keessakoo maaliifii maatii koo faana dabarsuu mana amantaa deemuu mana talaa uffadhee gara mana amantaa deemee kadhannaa taasisuu galata gooftaa koo dhiyeessuu baay'ee hawwaan jechaadha. Garuu fageenya biyyaatii fi akkasumas iddoon ani jiru mana amantaa hin jiru waan ta'eef malee osoo mana amantaa biyya kana jiraates fageenya kamuyyuu ta'e deemeen dhugaa deemeen galata galcha jechaadha bakka fageenyi nama daangessu mana waaqayyootirra. Akkuma qulqullichi Daawit jedhe yeroo gara mana waaqayyoo deemna jedhan baay'ee tokko natti tola jedhe. Kanaafuu anallee akkasii jechaadha yeroo gara mana waaqayyoo deemna naan jedhan baay'ee tokko natti tola. Kanaafuu hundi keessan har'a biyya namaa har'a gola namaa jirtan waggaa har'a maatii keessa faana nama dabarsu kan har'a kaddaama taatan waggaa har'a nama madaami taatanii mana keessan keessatti gooftaa keessaniif galata dhiyeessitan waaqayyo isin haa godhu. Bara kana keessa biyya keenya irrallee nageenyi badee haalli hundi sodaachisaa ta'e haalli hawaasni itti jiraatu bahanii galuun dhiphinni kiristaanota akkuma baay'ate hundi keessan hundi beektan jechaadha. Haala nageenya biyya keenya baay'ee rakkoo cimaa akka ta'ee fi naannoo kamirrattuu waraanni akka jiru. Kanaafuu hundi keessanuu kadhannaa godhaa. Amantaa qabdanii kadhannaa taasisaa. Laphee keessan gara waaqayyoo deebisaa. Addunyaan boruun dhiiste deemti. Waanuma goonu kamuu keessatti ogummaan jalqabaa waaqayyoon sodaachuudha kan jedhe qulqullichi Salamoon macaafa isaa irratti dubbatee ture jechaadha. Egaa akkuma beekamu har'a kiristaanonni guyyaa har'aa kana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos yaada sababeeffachuudhaan rakkattoota harka qalleeyyii namoota dhukkubsatoo gaafachuu namoota waan uffatan qabne uffata kennuu fi nama mana hin qabne mana isaaniif laachuu nama bakka bultii hin qabne
bakka bultii laachuu fi jechaadha. Nama beela nyaachisu obaasu gaheen kiristaanotaa tokko kana jechaadha guyyaa akkanaa kana waaqayyo nagashee hawwiin koo inni guddaan jechaadha. Waaqayyo gara biyya abbaa koo nagashee guyyaa akkanaa kana rakkattoota kaasu kan beela nyaachisu kan dheebotan guyyaa akkanaa kana qophii godhee fi kan foon nyaachuu hin dandeenye waggaa dheeraa foon oduu hawwan bira hanqina baajata isaanii yookiin qabeenya isaaniitiin sababeeffatame mana isaanii keessa waan nyaatan dhabanii kan rakkatan hedduutu jira jechaadha. Namoota akkasiisan qarqaaruudha kaayyoon koo inni cimaa yoo waaqayyo na qarqaaree biyya abbaa kootti gale waan akkasiisan gochuun karoora qaba. Warri immoo biyya jirtan ammas immoo dhiisne nuti waldaadhaan innuma qarqaaraa jira namoota rakkattoota waldaa keenya ni nyaachisanii ni obaasan jechaadha. Maqaa waldaa keenya haa galatamu warra waldaadhaan guruupiin ijaaranii rakkattoota akkasii nu qarqaarsanillee waaqayyoof haa galatamu. Barakanni kara kamiinuu iyyuu namarraa bahu waan guddaadha. Xiqqeenyaan qabu akka dandeessanii waan dandeessanii rakkataa tokko qarqaaru gaarummaadha. Waaqayyoollee ogummaa kana nu barsiise jechaadha. Bara dhufaa yookiin bara dhumaatitti gooftaan deebi'ee yeroo dhufutti akka ammaa kana gadi qabee mooraa looniitti hin dhalatu jechaadha. Akka ammaa kana gadi uf qabee jaalalaan hin dhufu jechaadha. Gaafasa murteedhaaf dhufa. Kanaafuu waaqayyo murtee isaa dhumaa gizee dhufu san keessa akka nu balleessineef waan gaarummaa hojjennu. Amma gooftaan kan dhalate dallaa looniititti. Warqee irratti dhalachuu danda'a bar. Bishaaniin kan cuuphame gooftaan maaliif gad of qabummaadhaaf? Namni hundi fakkeenya haa godhatuuf. Sababni kana ta'e maali? Bishaan iddoo hunda jira. Namni hundi bishaaniin akka cuuphamuuf. Iyyeesi oduu warqiidhaan cuuphama ta'e habtaamini cuuphama sooressi immoo cuuphamuu hin danda'u. Sababa kanaaf jedhee gooftaan keenya bishaaniin of cuuphe jechaadha. Qulqullichi Yohaannis harka qulqullichi Yohaannisitti gaafa cuuphame ani bishaaniin isin cuupha ibiddaan kan isin cuuphu ganaa dhufa jedhe bara dhumaatti kun. Egaa akkuma beekamu baga siniin gahin jedha dhugaa baay'ee gammachuu koo deemee mana amantaa dhaqeellee baafachuu dadhabu dabarfachuus dadhabu ibsachuus dadhabu namoota wal argee baafachuus dadhabu waggaa kana sisarii koo faanaan oolee bakka boqonnaatti wal agarre jechaadha. Bara nagaruu waliin agarre isheenis bakka hojiitiin baane anis hin baane sababa kanaaf asumattan dabarfachaa jira goluma madaamii keessatti haa ta'u garuu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u fayyaa ta'anii guyyaa kan argu waan guddaadha. Waaqayyoon guyyicha kan nu agarsiise kan kana caalus akka nu agarsiisu abdii qaba. Akka nageenya biyya keenya nuuf fidu hundi keessanuma gizee hunda tsilooti godhadha. Tsilooti biyya keessanii godhaa dhugaa. Tsilooti dhuunfaa keessan gaafa gootan waaqayyoon kadhadhaa gadi fageenyaan. Barichi kun baay'ee cimaadha. Barri 2014, 2012, 2013, 2015 akka Itoophiyaa biyya bara ciniinsuuti jedhan. Garuu Itoophiyaa ittuma fufee jira ciniinsuun. Macaafa Itoophiyaa ijoo ishee wadi amlaakti zargaan ijji isheen kan jedhe isaanii macaafa Daawit keessatti kabarraa'edha. Itoophiyaan harka ishee gara waaqayyoo haa diriirsitu jedhe. Kanaaf hundi keessanuu gara waaqayyoo harka diriirsaa. Waaqayyootti harka keessan ol qabadha. Kadhannaa taasisaa biyya keessaniif nageenya biyya keessaniif guyyaadha lubbuun nama akka baalatti harca'aa jirti. Kanaafuu irra deebiidhaan baga siniin gahe siniin jedha. Harmee kiyya baay'ee jaalladhu. Harmee kiyya yeroo dheeraarraa ture osoo waliin argin. Harmee koo baga siin gahe jedha. Viidiyoo kana akka isheen dhaggeeffattus abdiin qaba. Sistariin koo takka hin jirti yuutuubii na hordofti jechaadha. Akka harmee koo na dhageechisiistullee abdii qaba. Harmee koo kan inni bahar gama qilleensaan kutee laga qaxxaamuree gaarreen keessa kutee si haa ga'u nageenyi koo anis nagaan jira baganaaf geessi haadha koon jedha sumaanii hundi keessanuu baga siniin gahe ayyaana gaarii sinii haa ta'u ayyaana eebbaa ayyaana gammachuu siniif haa ta'u siniin jedha ayyaanni waa hunduma caala. Egaa mee qophiin ayyaana akkam ture isin biratti mudannoo guyyaa ayyaanotaa kana qabdammee yaada keessan koomentii jalatti nu qoodaa siniin jedha. Biyya lafaa bakka namni mudannoo hin qabne ni jira jedhee yaadu biyya lafaa kanarra ta'ee gizee biyya jirtan mee mudannoo ayyaana qiilli irratti qabdan. Egaa ayyaana cuuphaati irratti rakkoon qabu beekamaadha loomiidhaan darbatamuun jira. Kan ayyaana qiillee kana mudannoo mee maal qabdu hundi keessanuu koomentii jalatti mudannoo guyyaa ayyaana kana qabdan nu barreessaa siniin jedha. Qophii maal qopheeffatame ayyaana warri biyya jirtan footumaan illee ta'u nu maxxansaa lukkuu qalattammoo sangaatu qabalame moo mee maal qopheeffattan ayyaana waan ayyaana kana qopheeffattan as jala nu kaa'aa. Mudannoo keessanillee hin irreeffatina numma waan qopheeffanne kinoo kana qopheeffanne shiroo teenya qopheeffanne kam.
amma wajjin nyaanna koota hundi keessanuyyuu nyaachuudhaa fi kiristaanni tokko gaafa nyaachuu fidu in eebbifata hin kadhannaa taasifatee nyaata jechaadha. Nu eebbisi kan kana nuuf kennite jennee eebbifannee nyaanna. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqayyo tokko ameen. Egaa akkuma beekamu kiristaanni tokko maattabate nyaata jechaadha. Maaliif nyaachuu keenya durattuyyuu maattabachuun dirqama keenyadha. Maaliif eebbifama nyaanni nu nyaannu sun barakata akka argatuuf jechaadha. Egaa wajjinaa nyaannu kaa ingaaggaatu laata ijoollee warreen argan kuwaan warri biddeen argachuu garuu mana madaami keessatti tolfattanii waxii waanuma isinitti tolee waan daaqqus godhattanii dinnicha soo godhatta waanuma isinitti tolee godhadhaa nyaadha rakkoon qabu. Wismaa nyaannu kaa. እናንተ ሽሮ የኢትዮጵያ ንጉስ ወንድ jedhanii nuuf kanaafidha. ቀላል የሚያውጋ eenyuun gurshamee tokko faaratis nin gurshaa kotta ugaadoo biyya jiraadhe gisee kana baay'ee natti tola faamilii faana dabarsuun haa nyaannu kaa. Ay mi'a እናንተ sirriitti mi'a baga siniin gahe ayyaana gaarii siniif haa ta'u kan baranaan nu ga'ee bareegiree nu haa gahu. Eenyuun gurshamee tokko faaratti namni fudhattoodha. So akkuma beekamu kaanuti kiristaanonni ga'een keenya inni tokko kan rakkattoota gargaaruu nyaachisu osoo nu mijjatee biyya jiraadhee har'a guyyaa kana waan akkasiin hojjedha sila biddeena dhiyeessee nyaata qophaa'ee rakkattoota warra foon bitachuu hin dandeenye waxii foonii hojjedhee akkan dhiyeessu sila waaqayyoon akkana gargaaree guyyaa kana waan akkasii gochuudha gara biyya gaafan gal akkana gargaaru waaqayyo tsilootee naa kadhadha hundi keessanu jechaadha. Kaayyoon kiyya tokko kanuma jechaadha. Maaliif yaa Rabbi naa kenniti rakkattoota akkan gargaaruun jedha. Warra karaa irratti kufanii beela'an kan warra rakkatanii dhiphatan kan isaan kana akkan gargaaruuf hawwii kooti jechaadha. Waaqayyo darbaan qabu ammas fayyaana godhee biyya koottoo nagashee nan qara nan hojjedha hojii akkasii hojjechuun koo dirqama. Kanaafuu waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo biraatiif walitti deebina. Ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Ayyaana eebbifame ayyaana gammachuu kan jaalalan maatii keessa faana warri amma maatii keessa faana jirtan baga faamilii keessa wajjin isiniin gahe warri maatii keessa faana hin jirre immoo kan waggaa kan akka maatii keessa faana dabarsitan abdii qabna. Horaa bulaa deebana waan dhaggeeffataniif galatooma ayyaana gaarii.